Bu'uura sabboonummaa fi iftuulummaatiin sabni tokkollee nabaatan uummata Yihuudaa caaluu hin danda'u. Sabboonummaa jechuun maal jechuudha? Sabboonummaan saba kee waan dandeessuun cinaa dhaabbachuu, isaan tajaajiluu, saba keetiif bu'aa buusuu, saba keetiif rakkoo isaanii sagalee ta'uu, saba kee waa barsiisuu fi waan dandeessu hundaan isaan gargaarudha. Kun sabboonummaa daangaa dabartee gara iftuulummaa jijjiiramte ta'a yoo gabbaaneetuma dhiichisnee saba birarratti hin dhaaddannee kagallu ta'e. Here's the truth. Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Israel has made peace and will make peace again. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. Ka'umsa waraana addunyaa lammaffaatiif yaada sabboonummaa kan namni guutuu Awurooppaa keessa labsee addunyaa tana waliin ga'e uummata Yihuudaa wajjin fokkisu. Waa'ee fincila guddaa Naazii Jarmanii fi naashistii Xaaliyaanii seenaa yoo odeeffatan ka'umsi waan sanii yaada uummanni Yihuudotaa buusirraa ka'e. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لمي جرمني كانت عدول في تلر يوم خبيكم ولكن سجارات دمي تكفى كذا هيرونوبوك جم خبيكم guutuu biyya Jarmanii keessa gabbee doktariitii sabboonummaa labse. Yeroo sanatti dhaadannoo isaa keessaa takkaffaan akkana jetti. Sanyii dhala namaa warra qamalee fakkaatan, qamalee yookaan moonkii ni beektanimi warra isa fakkaatan kana barsiisanii leenjisanii abukaattoo godhuun maraataa fi yakkamaa nama gootii jedhe. Dabalataanis waan kana hojjechuun seera keenya cabsuu fi yakka keessa galuudhaa jedhe. Akka yeroo san isaan yaadanitti namni saba isaanii hin ta'in hundi isaa qamalee yookaan moonkii jedhamee yaadama. Ilaalcha sabboonummaa onnee isaa keessatti daraaree firii magarsirraa kan ka'e gabbee biyya Awurooppaa keessa sanyiin dhala namaa qulqulluun hin jirtuu jedhe Jarmanoota malee isaanis Aariyaanotaa jedhe. Sabboonummaan gaafa daangaa dabartee ilaalchaan gadhaamaa nama keessatti uumti. Eegasii namni saba Jarman yookaan Aariyaanota dhiisee uummata biraa waa barsiises harka nama lammii Jarmaniitiin akka fannifamee ajjeesu murtii dabarse. Kun cubbuu ilma namas ta'ee rabbi olaaniinis walii nama buusa. Bu'uura sabboonummaa fi iftuulummaatiin sabni tokkollee nabaatan uummata Yihuudaa caaluu hin danda'u. Yihuudoonni siyaasaa qofa keessatti osoo hin taane amantiirraa eegalan. For example, osoo ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam ergaminiin dura Yihuudoonni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka ergamuuf taa'u kitaaba isaanii wahii Rabbiin Nabi Muusaaf kenne Tawraat jedhamuun kan beekamu keessatti arganii jiran. Waa'ee isaa guutuu beekan. Osoo inni ergaminiin dura gosti Yihuudaa Banii Nadir jedhamtu biyya Shaam irraa kaatee biyya Madiinaa galtee achi qubatte. Maaliif achi qubatan? Ergama akkanaa karaa tokkotu biyya sana keessaan ergama osoo nuti biyya sana keessa jiru nu keessatti haa ergamu ergamaa rahmataati jechuudhaan dhufiinsa Muhammad eeguu turan. Garuu gaafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamu waan inni saba Arabaa qofa keessaa ta'e jechuutti amanuu didan. Biyyoota Rabbiin dachii irratti erge keessaa parsantiin 75 yoon saba Israa'el qofa keessaa. Akkuma san kanarraa kan ka'e dhaaddannaa bira dabranii isaan akka ilmaan Rabbii ta'anitti kitaaba isaanii Tawraatii fi Injiil keessa barreeffatanii ittiin dhaaddatan. Saba biraa yoo miidhanillee yakkaa miti jedhanii dura labsan. Jaarraa 14 dura uummata Arabaa miidhaa guddoo irraan ga'uu turan. Dhiiga namaa hin dhangalaasan, dachii isaanii irraa saaman, qabeenya isaaniitillee akka saamaa turan Quraanni suuraa Al-Imraan suuraa 75 ifa godhee jira. Achirraa kaniiti yoo waan fedhan balleessanis isaan ilmaan Rabbii waan ta'aniif akka badiin ta'in labsatan. Quraanni suuratul Maa'idaa suuraa 5 ayyaa 8 akkana jira. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Uummanni Yahudaa fi Nasaaraa akkana jedhan nuti ilmaan Rabbiitii fi jaalalloo isaati. Qul falima yu'azzibukum bidunuubikum. Atis yeroo san isaaniin jedhi maaliif dilii isin dalaydanii Rabbiin deebi'ee isin qixaaxaa eega ilmaan isaa taatan. Gaafiin kun gaafii uummata Nasaaraa fi Yahudaa bara kamuu addunyaarra jiraataniif musliimtonni dhiyeessuu qabu. Abbaan ilma isaatii fi nama biraa akka tokkotti ilaalu waan ta'eef eega ilmaan Rabbiitii fi jaalalloo isaa taatan yoo dilii hojjettan akka nama kaanii maaliif isin qixaaxaa akkas jedhanii jira Quraanni. Sababa sabboonummaan onnee isaanii keessa daangaa dabartirraa kan ka'e wahii Rabbittis kafranii waan saba keenya irraan ergaminii fi saba keenya irratti hin buunetti hin amannu jedhanii hanga har'aan tanaatitti addunyaa kanatti isaan caalee jiru. Ka'umsa waraana addunyaa lammaffaatiif yaada sabboonummaa kan namni guutuu Awurooppaa keessa labsee addunyaa tana waliin ga'e uummata Yihuudaa wajjin fokkisu.